sinin jenne ما إنه مزمل muzammil akkar afaan kana مزمل biraa أخي nitin fudhatin aboo bannaate. مزمل دقيقة تكافنا وجهنا سودا دتا باليو ديز أفان كيسا يولي Wala تنقلين ديز ayye. Annama ati maqaa kaaftee naan sodaachisuuf deemtu kana wallaahi akka wanni isin ilaala. An akkuma sareetitti ilaala iyyuu namaa natti hin fakkaatu. Hayyee isheen gaafii ho'i si مزمل gaafadhu. Qoo Wal muzammil haasa'aa. na gaafatee qoo abaabaa qoo na gaafata gaafii ho'i. Ati biyya ati keessa turtu dawlaa musliimaati sii galee. Amantii barbaades qabachuu hin dandeetta. Ginu wayita achi keessa jettee viidiyoon sunniin sirraa waraabamee namnummaan si waan ho'i yookaan ammoo namnummaan badii si yaadu ho'i waan sanni kaabii arabaa jala gadhiise. Wanni sun akka rakkoo sirra fidu beektaa? Ginu Maal ammoo haasa'aa? An na maal dhageeffatu haasa'aa? gaa. Ay turi maal Si haasa'aa? tolmaa si tufisiisi bitachiisi na Waa'ee bitachiisi amantii afaan maal nama haasa'aa? dubbadheeran afaan nama dubbadheeran na bitachiisi saa tokko daqiiqaa meeqa si dhageeffadheera daqiiqaa afuruma meeqa si dhageeffadheera sii dubbattu si erga si fitattee booda dubbadheera na bitachiisi gaa si bitachiisa kabajaan si wajjin haasaara waan akkasii dubbadheera annee bar kabajamaa si haasofsiisee wayii waan akkasii dubbadhee na bitachiisi yaa osoo akkasii godhanii hin danda'an huleettanyaa ati akka nama tokko amantii deemtee jirta. Jechi ati kalaamni ati akkasitteetiin amantii islaamaa arabsan deebi'eetiin amantii akkasiin dubbatu. Gin gooddanyoonni keetis kasit dhiyaatus si galee yoo wanta wayii muzammil akkana godhis hin jedhe hayyee ishii karaa kiyya karaa dhugaa karaa hafuura qulqulluu karaa waaqayyoo karaa san irra deemaa jettee karaa keessan qabattee deemus ni dandeetta. Gin wayita ta'e deebitee amantii keessan amantii ijoolleen tiisiyoon hoolaa keessaa jettu. Amantiin peentee kun haga dhufee waggaa meeqa? Si galee? Wanti ati beekumtu haga amantiin peenteen kun dhufee waggaa meeqa kitaaba dubbisi deemi waa'ee amantii jaraa dubbisi amantii jaraa baradhu kitaabni amantii jaraa maal jedha? Si galee? Kana dubbisitiin wangeela fidiitiin kootuutiin fatwaa nu kenni. Kanaafuu si galaa miti. Fokkataan akka kurree hoyitee ka haraqee dhugeetiin waa'ee amantaa islaamummaa sirraa haasa'u haraqaamina keetii kun waa'ee amantaa musliimummaa dubbachuu hin danda'u. Haraqee ilaalli keessaa kan Amantaan dhaqee keetiif isillee fokkataa anas akka salee. kurree hoyitee utaa haadharaa. Akkana itti galchan nama sossobdee liqitti goote. Indeen noo indas isin jedhee akkami michootiin akkana nama rifachiiftan jedhan sossobdanii attirtim bakka hindiinoo nama waa'ee wanni haasa'u isinii galee nama waa'ee amantii keetu goota danda'u sossobdee keessa keetu namichi haraqeetiniin aboonatti hin ergina ana maanatti erga dhombiriin kunoo namni haraqee sinilami haraqee xaarmusii keessatti dhugatee haraqee xaarmusii keessatti guute sigalamti haraqee xaarmusii keessatti guute ilmi namaa akkamitti taa'ee amantii islaamummaa arrabsa osoo namni Saudi Arabiyaa keessa jiru amma ijoolleen peentee dhugaa se'an jedhan amantiin peentee nama arrabsaan jedhu gaayis haan ijoollee peentee wajjin galaan ijoolleen peentee nama kabajan nama arrabsu amantiin peentee nama arrabsaan jedhu haadhatee akkana godhe abbaa kee akkana godhe hin jedhu sigalamti waa'ee amantii yoo barachuu barbaadan amantiin nama kamiituu waan akkasiin dubbatu kanaafuu wayita amantiin islaamummaa xiqqaatu isin jala teettanii mucaa kana fooloo gootanii jala teettanii taaptaap gootanii achi teettanii kolfitan no it's never forever wanni akkanaan ta'u that is a big shame amma bakka inni guyyaa takka guyyaa lama namni kumaaf lama namni isa laala san booda hin jiru garuu maasiyaan murtii guutoon lixeetiin hin gaafa deebi'e agamta akka saalfate Muhammad Bayaan gaafa sirba wayzarechi taamireetti itti banateetiin kallacha hidhatee akkasii dandase amma agamta akka itti seenee kanaafuu wayita miidiyaa karra waa daleeda waa laalladhaa bakka waa laalladhu wanni kun bur maani viidiyoon kun na duratti mucaan kun amma viidiyoon isaa waraabame ilaa yoo milkii hamaa ta'a taa'ii aslii hin tuqini jedheen aslii tuqe Oni guyyaa matiidamee illee lokkofatee tumaan dhufe qulqullitti haraqee adii dhugan haraqee adii kana dalagadhan jechitti. Isin galee kanaafuu uummanni keenya waan akkanaa irraa fagaadhaa bakka akkasii irraa fagaadhaa isin hin fayyadu waan akkanaa irraa fagaadhaa batalee bakka qalbii bakka qoosaa manaa miti taftaa jira adeema. Isin galaa miti waan akkanaa kanarraa fayyadamaa just isin galee akkas bitiin dhiyoo taanuu bahaa jira. barbaadu yoo jiraate eega jaalattee amantaa kanatti dabalamte amantaa kanarra dhufee namni siqee yoo jiraate deebii ittiin kennin
amantaa birallee hin qeeqin. Amantaa kaleessa keessa turte mootu xiqqeessuuf hin deemin. Maaliif kaleessa wajjin dhalatte amantaan sun dhaloota waliin dhalatte mitiire har'a jibbitee eega keessaa baate amantaa kana eega qabatte amantama kana qabadhu malee amantaa kaleessa keessaa baate irratti yaadan kaasin. Siigalee Yaadan kaasin. gaafa dhalattu amantaa islaamaatiin dhalatte miti amantaa islaamaa qabattee dhufte miti jaalattee keessa jiraataa turte miti har'a fedha keetiin eega keessaa baate. Jaaladhee keessa hin jiraanne wallaalee keessa jiraachaa ture wallaalan keessa jiraachaa ture. Duraan. Akka isiin nama ajjeesaa jettu hin beeku ture. Wallaalan keessa turte duraan. Amma mootu beeyte keessaa baatee jechuudha. Yaa amma akka isiin nama ajjeesaa jettu beekee akka isiin amantaan nama ajjeesaa jedhu hin jiru. Akkamitti amantaan amma keessa ati jirtu maal jedha? Amantaan amantaan yoo maal ta'e nama san ajjeesaa jedha ka jedhu san hukmii kan itti kennu warra hukmii beeku malee anaa miti. Ansi waliin tamaagatoo akkasii keessa seenuun barbaadu. Ani kasiin jechuu barbaadu akka nama tokkootti muzammil amantaa kiyya kan jaaladhu kan kabaju ka shaayida itti ta'u yoo tuqe anillee yoo wal bira jiraanne silaa wal bira jira. Yoo fageenya ta'e afaan uumaa gochuu hin danda'u waan ta'eef dhageeffadhu laal. Warroonni amma sitti zaatanillee uumaa si gochuu hin danda'an. Atillee uumaa nama gochuu hin dandeettu. Haasofni namni haasofmoo gatii nama kafalchiisa. Siigala gatii nama kafalchiisa osoo hin jedhu amma akkuma reef mucaan jedhe bakki ati jirtu amantaa musliimaa dawlaa musliimaa keessa teette yoo ka xiqqeessitu ate seeraanillee gaafatamuu ni dandeetti. Ni danda'ama. Ilaani jalqaba irratti amantii xiqqeessa hin qabu. Amantii tuqe hin qabu. Nama tuqe hin qabu. Isa seeran siigalee seeran warri na jibbuu na gaafachiisuuf isa amma ati naa kaafte irratti an nama seerri na beekuu miti. Ana seeraan waliin beeku an obboleessa kiyya. Biyyi seera hin qabne jirti? No, biyyi seera hin qabne hin jirti hin jenneen. Okay, namni seera hin qabne achi keessa jiraatuu danda'a. Garuu namni seeraan ala ta'e tokko akkuma barbaade amantaa namaa xiqqeessuu hin danda'u. Silaan amantaa namaa maal jedha xiqqeessiree xiqqeessii jechaa jirtanii? Siin jechaan jiru bara ani seera ila biyya seera jirtu keessa jirta jette ani seera hin qabuu jedhaa jirta miti seera yoo hin qabaanne. Ani waa'ee biyyi seera hin qabdu hin dubbanne biyyi seera hin qabne hin jirtu ani seera hin qabuu siin jedhe. Eega seera hin qabne akkuma barbaade ta'aa dhaare. Obboleessa san fatwaa ka itti kennatu isini malee anaa miti. An garuu ka jedhe seeran gaafatamtaa naan jette. Ani biyya kana keessatti nama seera qabuu miti siin jedhe. Kanaaf fatwaa ka itti kennatu isini malee anaa miti. Amma akka caarraa ta'ee seera hin qabdu yoo seera jala oolte wanti ati gootu kun sin gaafachiisu? Maal godhe waan na gaafachiisu waan na gaafachiisu maal godhe? Fakkeenya gaafa amantaa kana xiqqeessitu riikaardi ta'ee sii ta'a. Ayyee maal jedhe xiqqeesse naa himi kaa waan an jedhee amantaa kana maal jedhee akkaan xiqqeesse natti hima. Nama kuma lama laalaan. Ati kaayyoo fi karoorri kee waan biraa yoo ta'e haasofni ati haasoftu jechi ati jettu boru gatii si kafalchiisaadha ani kasiin jechaa jira. Okay, ani waan gatii na kafalchiisu san hin goone kaa yoo maa amantii keenya keessaa baateef ta'e har'as ta'uu danda'a sun borullee irra. Amantii kana keessatti dirqiin taa'e jedhee abbaan keetuu si qabuu hin danda'u. Gaafa ati ashafar jettee keessaa baate. Tole hayyee maal balleessa re'a waan gatii na kafalchiisu maal godhe? Waan gatii na kafalchiisu maal godhe re'an? Walumaa galatti wanni an siidhaamu akka nama tokkotti jechuudha. Dhalli namaa dhala namaatiin gaafa walitti dhufu akka hin ta'innaa akka malee hin ta'innaa karaa sirriif sirrii walii argisiisa. Karaan ani sii himu siidhaamu akka obboleessa tokkotti jechuudha. Kana ila ageeffadhu akka nama afaan tokko dubbatutti obboleessaa miti. Anaafatti amantaa garaagaraa qabna afaan tokko dubbanna. Amantaa kee ka ati keessa jiraattu kana xiqqeessuun barbaadu. Mirga kan keeti. Understand? Amantaa kiyya garuu taakkuu takkaa miti. Saantii takka akka itti tartee waa dubbattu hin barbaadu. Sila waan amantaa fakkeenyaaf ila waa wayii walii haa gallu.
amantama kenna kanarraayyuu waan dubbatinii jechaa jirtamoo moo amantii kennan xiqqeessiniidha mee waa'een kenna himi waan amantiin kenna qabuuyyuu hin dubbatiniidha moo amantii kenna hin tuqinidha. Ila jechi kiyya sii galee Muzammal gaafa amantaa kana kaleessa keessa turu amantaa kana hin beekne ture jette. Ookee hin beekne har'a eega beetee amantaa kana qabatte namoonni gaafa si dubbisan arrabsutti yoo ka deemtu taate sirriidha mitiidha ni kasiin jechaa jiru. Tikikkila adeellam. An hanga ammaatitti waa takka hin dubbanne amantiidhaafis kabaja guddaa qaba. Garuu mootuyyuu akka an dubbadhuuf miirota kiyya kakaasaa jirtan sirritti akka malee. An garuu dubbachuun barbaada. Ani miira akka ati amantaa kana kiyya xiqqeessitu si kakaasu tokkollee dubbachuun barbaadu hin dubbadhus nama akkasiitillee miti. Yaa ati dubbachuu dhabuu dandeetta garuu namoonni hedduun warra akkasiiti. Amma fakkeenya yoo kaafanne namoota hedduu warra anatu abaaree akkas godhee yoo ati akkas goote akkana nama si goosisaa minaamin amma fakkeenyaaf wanna akkasiisan namni hin dhagahu. Waan akkasiisan hinumaan dhagahuyyuu anni irra nattu wanni hin jettan garuu. Mee amma waa si gaafadhinna ani yeroo darbe jecha wayii jecha kee dhaga'ee sii barreessee ture miiseejii ilaali inboksii kee keessa. Allahan sheeyxaanaa jecha jettu dhaga'e. Yaa. Afaan keetti irraa baheemi? Ila akkana ture. Ani yeroo sanitti kiristinnaa ka'uu barbaada. Yeroo sanitti? Yaa paappaasii ta'e hin beeku ani. Namni tokko namni amantii kiristaanaa tokko si qabsiisa gizee naan jedhu tolee jedheen. Gizee kana akka itti ani nama gartee paappaasii miti nama amantii nama qabsiisuu miti akka itti amantiin isaa kiristinnaa nama kaasu yookiin immoo akka itti nama amansiisan hin beeku. Nama amma dura nama amansiisee ofii kiyyaafuu amanuu jira. Gizee kana amantii muslimaa keessaa baatee amantii kiristaanaa seenuudhaaf waanuma lama gochuu qabdaa naan jedhe. Namni amanuu barbaada. Yaa nama dhugaan amanuu barbaadu miire. Nama dhugaan amanuu barbaada bara. Ani dhugaan amanuu barbaada. Gizeen akka naan jedhu hayyee jedheen. Wanni ati gootu jalqaba irratti Allahan waa takka gochuu hin dandeettu jettaa naan jedhe. Ani amantii na qabsiisu jira beekaa beeku. Amantii qabachaa jira. Gizee amma akka naan jedhu. Gizeen akkas naan jedhu Allahun waa takka gochuu hin dandeettu jedhe. Allahun seexaana jedhe naan jedhe. Allahun seexaana jedhe. Namicha jedhi siin jee? Yaa namicha jedhi naan jedhe. Isaa na qabsiise dhiiftanii ana miskiina rabbii ka waa takka hin beekne ka amantaa qabachuuf deemu. Maal godhi naan jettanii. Okay. Kuni amma jecha achi namichi siin jedhu sun jedhi siin jedhe jette malee waan ofii keetii jettee miti jechuudha. Laa namtichatu na qabsiise namtichatu akka jedhee na qabsiise kana qabsiise osoo jiru ka qabate maal jettan isin. Moo waan afaan keessan dubbadhuufi moo waan gartanii na beekaniif. Salaam alaikum baba. Wa alaikum salaam kiyyo. Akkam. Naguma. Muzambil. Akkam. Nagaa. Nirta. Fayyaa. Nagoo maami ofiiti? Nagaa. Amantaa maal rabsi daleeti? Maal jedhee rabsi amantaa? Amantaa musliimaa Allahu numaan beekumaa jedhe. Maalirraa akkas jedhe jalqaba? Maalirraa akkas jedhe? Ati egaa kafari rakkoon qabu amantaan musliimaa si achitti nama guddaa nama baay'ee qaba beektaa? Garuu Allahun sheexan Allahu numaan beekumaa jette. Akkamitti jedhee sin jedhee tartiibaan itti akkuma jette sanitti jette akkuma jette sanitti jette nama lammaffaan jedhu akkuma jette sanitti jette ati waan barbaadde ta'e ilaali baga jedhe ati Kiyyo. Okay, tartiibaan natti haasa'an jirtu mi baga jedhe
mucaan Lakki tartiibumaan akkisee sitti haasa'e na dhaggeeffadhu Munambir. Anoo bakka Kiyya, waaqaa kiyya. biyya Tartiibni akkanaa. kiyyaa takkatti na dhageeffadhu.